hordoftoota chaanaalii faawundeeshinii waa islaamaa hundi keessanooyyuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Guyyaa hadhaa kana kan waliin ilaallu waa'ee barumsa kompiitaraatiin wal qabataa jechaadha. Chaanaaliin waa islaamaa kun ammoo sagantaawwan inni gad lakkisu, sagantaawwan inni hojjetu gama amantii qofaan xiyyeeffatee osoo hin taane gara barnoota garaagaraa kennuutiinis ni xiyyeeffataa jecha. Sagantaawwan biroo kan inni kennu muhaadaraawwan garaagaraa, daawaawwan garaagaraa, gorsa garaagaraa, motivational speech yookaan haasawa kaka'umsaa garaagaraa, akkasumas gaaffii deebiiwwan saayikooloojii, jechamoota beektota yookaan hayyoota fi sagantaawwan kana fakkaatan daawaawwan akka Khalid Al-Rashid afaan Arabaa irraa gara afaan Oromootti hiikaman kanneen hojjetaa jecha. Seenaawwan garaagaraas dabalatee chaanaala kana seenaatii sagantaawwan inni gad lakkisu hundaayyuu irraa fayyadama. Like, share, subscribe godha. Sagantaan kompiitaraa kun immoo yeroo jalqabaatiif kan miidiyaa kanarratti gad lakkisaa jirudha. Miidiyaan kun haaroo banamee marti keessanuu subscribe gochuudhaan bira dhaabadha. Amma kallattii maangamaa barnoota kennaa yoo seenne barnoonni guyyaa hadhaa isiniif qabadhee dhufe akkaataa itti kompiitara Windows 7 paaswordii isaa wallaaltan yookaan immoo dagattan itti paaswordii isaa cabsuu yookaan banachuu dandeettanii jecha. Yoo tasa kompiitara Windows 7 kan namaatis harkaa qabaatanii paaswordii isaa kan wallaaltan taate osoo faayiliin takkayyuu keessaan badiin, osoo dokumentiin isin keessaa qabdan tokkoyyuu keessaan badiin karaa kanaan banachuu dandeettanii jecha. Haga dhumaatitti na wajjiin tura. Akkuma asirratti argaa jirtan yuuzariin kiyya kan ittiin banadhe Bilaal Aagaa jedha. Paaswordii sirrii hin ta'in itti yaalaa jira. Caanama kan ofii xiyyaa ittiin cufadheen alatti yaalaa jira. Akkuma argaa jirtan didaa jira. Paaswordichi didee jira. Kun banamuu didee jira. Achi booda erga inni isin didee jedhee achi bira dhayitanii mallattoo diimtuu gadii tana bira dhayitanii shutdown kompiitara keessan ni cuftanii jecha. Kompiitara keessan ni cuftanii akkuma cuftanii jettanii bantan. Akkuma cuftanii jettanii hin bantanii wayita inni banamuudhaaf iddoo kana mallattoo kana bira ga'ee jedhe press power button isaa xuqxaniit sirrii gadi qabdan. Sirrii gadi qabdanii cuftanii akkuma inni cufamee jedheen hin bantanii jecha kompiitara keessan. Achi booda launch startup prepare or recommend if start window normally isinii fida. Ka jalqabaa kanarratti dhoytanii jecha launch startup prepare recommended irratti ni dhoytan enter gootanii. San booda akkanatti isinii fida. Daqiiqaa muraasa wayiitiif hin eeydanii jecha haga inni isinii banee jedhu naannoo daqiiqaa 5tiif yookaan immoo daqiiqaa 5 oliif yoo achii gadi illee ka ta'u taate ni eeydanii jecha. Aganni isinii xumuru. Achi booda view problem detail bakka jettu tana view problem detail tajalaa tana bira dhayitanii si tuyxanii gara dhumaa dhayitan. Gara dhumaa Windows system 32 bakka jedhu san hin tuyxanii achi booda gubbaa faayil bakka jedhu san seentanii open gootan faayil keessan. Achi booda computer bakka jedhu kana keessa seentan. Computer bakka jedhu san keessa seentanii local disk D dhayitan. Local disk D dhayitanii achi booda Windows bakka jedhu dhayitan gara dhumaa. Windows erga dhayitanii system 32 dhayitan gara dhumaa jirti. System 32 erga system 32 dhayitanii files of type bakka jedhu dhayitanii all file ka jedhu irra dhoytan. All file ka jedhu irra dhayitan. Achi booda utilmaanii soitan. Utilmaanii erga soitanii rename bira dhayitanii maqaa feetanii itti barreeffatan. Barbaadan maqaa keessan barbaadan maqaa yuuzarii keessanii itti barreeffatanii achi booda gara gadii deemtanii CMD soitan gara gubbaa dhayitanii CMD bira dhayitanii CMD koppii gootanii duubatti deebitan xiyya buleessaniin system 32 keessatti deebitan. Ammas achi keessatti paste gootan CMD keessan. Paste ergootanii itti rename bira dhayitanii maqaa utilmaaniitti jijjiirtan. Utilmaan jijjiirtanii cancel bakka jedhu san bira dhayitanii cancel gootanii faayilii keessan keessaa hin baatan jecha guutumatti iyyuu yes jettanii achi booda kompiitarri keessan ni cufamaa jecha. Achi booda kompiitarri keessan ofumaa cufamee banamaa rest of godha. Achi booda
xiyya gara gadii jirtu bakka xiyyi dhaqaa jirtu tan dhayxanii CMD achi tuqxanii akkanatti isinii fida. Control user passwords 2 ka jedhu kan itti barreessitan. Control user passwords 2 jettanii itti barreessitanii akkan isinii fida. Irra dho'itan maqaa userii keessanii san irratti dho'itanii rest password bakka xiyyi jirtu san rest password kilo san tuqxanii passwordii sila haarawaa itti guuttachuu barbaadan san itti guuttan. Wal fakkaataa guuttan bakka lamaan sanittuu okay irra dho'itanii keessaa baatan. Amma itti yaaltan passwordii achi guuttan san asitti yaaltan. Isinii banaa jecha akkasitti. Egaa hordoftoota keenya akka waan guddaa irraa fudhattan abdii guddaan qaba. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan bulaa nagayaan oola. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. channel Hawaasa Islaamaa kanas subscribe like share gochuudhaan hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin rabbi walitti nu haa deebisu nagayaan nu jiraadha.